Years ago, I noticed that Waggoota dura Musliimonni addunyaa guutuu gaaffii wal fakkaatuu fi jechoota wal fakkaatu akka gaafatan hubadheera. Gara Kaalifoorniyaa dhaqee Musliimonni eessatti Yesuus ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan jedhanii na gaafatu turan. Gara London nan dhaqa Musliimonni eessatti Yesuus ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan jedhanii na gaafatu. Musliimota Paakistaanii fi Indooneeziyaa keessa jiran irraa Yesuus eessatti ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan ergaan jedhu na dhaqqaba. Kanaafuu Musliimonni Yesuus eessatti ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan jedhanii kiristaanota akka gaafataniif leenjifamaa akka turan ifa ture. Kanaaf dubbii warreen ittisa amantii Islaamaa irratti hojjetan yookiin Islaam apologist tokko yoo hubatan Musliimonni gaaffii kana akka gaafatan yeroo itti himan arguu dandeessu. Now, before we continue, let me ask you, where did Jesus say, I am God, worship me? Amma itti fufuu keenya dura mee isinan gaafadha. Yesuus eessatti ani Waaqayyo na waaqeffadhaa jedhe? Yoo barreeffamni ragaa waaqummaa Kiristoos isiniif mirkaneessan gara yaada keessanitti kan dhufan ta'e rakkoo keessa seentu. Sababni isaas Musliimni tokko Yesuus eessatti ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan jechuun osoo isin gaafatee fi isin immoo seera ba'uu keessaa ani anadha kan inni jedhe itti agarsiisuudhaan Yesuus jedheera osoo jettanii deebistaniif Musliimni sunillee lakki ani kanan si gaafadhe Yesuus jechaatti ani Waaqayyo na waaqeffadhaa kan inni itti jedhe natti agarsiisidha jechuudhaan deebii akka deebisuuf leenjii fudhateera. Musliimonni kan isaan leenjifaman gaaffii akka gaafataniif qofa osoo hin taane jechatti kan barreeffame akka gaafataniif akka ta'e qalbeeffachuu qabdu. Isin kiristaanonni Yesuus Waaqayyoodha waaqeffachuu qabna jettu. Bakka Yesuus ani Waaqayyoodha na waaqeffadhaa jechatti jedhe nutti agarsiisuu yoo hin dandeenye waa'ee Yesuus wanti isin qabdan dogongoraadha. So before you offer a case for the deity of Christ, Kanaafuu waaqummaa Kiristoosiif mirkaneessaa dhiyeessuu keessaniin dura ulaagaa jechatti jedhu irratti waliigaluu danda'uun isinirra jiraata. Kun ulaagaa dadhabaa ta'edha. Ulaagaan jechatti jedhu kun ulaagaa sirrii akka hin taane agarsiisni salphaan ulaagaadhuma kana isaaniif deebisanii fayyadamuudha. Fakkeenyaaf jechatti bakka Yesuusitti ani raajii qofaadha nan waaqeffatinaa jedhe yoo natti agarsiiste ani immoo bakka itti Yesuus ani Waaqayyoodha na waaqeffadhaa jedhe sitti nan agarsiisa jechuudhaan. Jecha biraatiin yookiin dubbii biraatiin utuu hin taane jechatti iddoo itti Yesuus ani raajii qofaadha nan waaqeffatinaa itti jedheedha. Kun Musliimonni waa'ee Yesuusiif kan amananidha. Kanaafuu jechatti kan barreeffame kana agarsiisuu yoo dadhabdan hubannoon Musliimonni waa'ee Yesuusiif qabdan soba ta'uu qaba. Yookiin immoo jechatti iddoo itti Yesuus ani ilma Mariyaam ishee durbaati itti jedhe natti agarsiisa jechuu dandeessu. Macaafa qulqulluus ta'ee Quraana fayyadamuu dandeessu. Haa ta'u malee jechatti kan barreeffameen fedha. Ta'uu baannaan garuu Islaamummaan soba. This will help show that demanding specific words is absurd. Kunis jechoota murtaa'oo ta'an barbaaduun wanta dogongoraa akka ta'e agarsiisuuf gargaara. Dhugaa dubbachuuf Musliimonni baay'een adeemsa kana hojiirra ni oolchu. Kan hojiirra oolchanis Musliimonni ittisa amantii irra jiran cimsanii waan isaan gorsanii fi tarii yoo amantaa Islaamaa irraa dhorkuu danda'e jechuudhaan malee saba sana gara dhugaatti geessa jechuun miti. Burjaajessuuf yaadameeti. Ulaagaa jechatti jedhu erga darbinee booda gaaffilee sababaan deeggaraman gaggaarii gaafachuu dandeenya. Yesuus ani Waaqayyoodha kan jedhe eessatti fi akkamittidha. Kanaaf asitti kutaalee barbaachisoo ta'an hundumaa ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee kutaawwan kana yeroo hiriyoota keessan Musliimaa wajjin mari'achuuf jalqabdan gara rakkoo itti aanutti deemtu. Reinterpretation. Irra deebiin hiikuu yookiin hiika biraa itti kennuu. Namni tokko Yesuus ani Waaqayyoodha jedhee dubbatee hin beeku jedhee yoo amanee fi isin immoo kutaa Yesuus ani Waaqayyo itti jedhe yoo itti agarsiiftan waa'ee Yesuus kan isa dura amane duukaa waan wal jalaa falleessuuf jechoota waaqummaa Yesuus irra deebiin hiikuutti qalbiin isaa jal'achuu danda'a. Akka carraa ta'ee karaan hiika irra deebii ittiin dhorkuu dandeenyu jira. Sababni isaas akka macaafa qulqulluutti fi Quraanatti jechoonni Waaqayyo qofti dubbachuu danda'an ni jiru. Fakkeenyaaf Waaqayyo kophaa isaa uumama hundaa akka uume dubbachuun ni danda'ama. Namni tokko uumama hundumaa anatu uume jechuu danda'a. Haa ta'u malee jechi kun Waaqayyoon alatti qaama biraa irraa yoo dhufe soba ta'a. Kanaafuu Yesuus dubbii Waaqayyoo qofti dubbachuu danda'u yoo dubbate Yesuus ani Waaqayyoodha jedhee of ibsuusaa ni bu'uureessina. Kan nama ajaa'ibu Yihuudoonni, Kiristaanonni fi Musliimonni jechoota Waaqayyoon qofaa dubbatamuu danda'anii fi hojjetamuu danda'an baay'ee irratti waliif galu. Surah 57. Quraana keessaa suuraa 57 lakkoofsa 3 Allaahin isa duraa fi isa boodaa jedhaan. Jechoonni duraa fi booda jedhaman kun lamaan immoo maqaa Allah 99 keessaa lamaan isaaniiti. Kakuu moofaan Waaqayyo isa jalqabaa fi isa dhumaa ta'uu isaa irratti walii gala. Macaafa raajichaa Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 6 yoo dubbifnu Waaqayyo mootii fi furiin Israa'el Waaqayyoon waan hunda danda'u akkana jedha. Ani kan jalqabaati, ani kan dhumaatis. Ana malee Waaqni biraa hin jiru.
Afaan Ingiliffaan kakuu moofaa keessatti gooftaa yookiin Lord kan jedhu guutuun isaa qubee guddaan yoo barreeffame kan agarsiisu Yaahwee uumama hundaa ta'edha. Kanaaf macaafni qulqulluunis ta'e Quraanni Waaqayyoon isa jalqabaa fi isa dhumaa jedhuun. Isa jalqabaa fi isa dhumaa kan jedhu maqaa kabajaa Waaqayyoo keessaa tokko yoo ta'e, raajiin keessan isa duraa fi isa dhumaa jedhee of waamuu ni danda'a. Inni kun Yesuus mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:17-18 irratti kan dubbatedha. Hin sodaatin, ani kan jalqabaatii fi kan dhumaati. Isa jiraataadhas. Ani du'een ture. Kunoo bara baraa hamma bara baraatti nan jiraadha. Furtuu du'aatii fi kan Si'oolis qaba. Musliimonni mee isa kana irra deebi'uun hiikaa. Yesuus maqaa ulfina Waaqayyoof qofa oolu fudhachuudhaan yommuu ofii isaaf fayyadamu maal jechuu isaa akka ta'e nutti hima. Human beings sin against one another. Ilmi namaa walii isaanii in yakku. Haa ta'u malee cubbuun hundi Waaqayyoo irratti finciluudha. Haaluma wal fakkaatuun nuti yakka walirratti hojjenneef dhiifama walii gochuu dandeenyullee dhiifama isa dhumaa kan nuuf kennuu danda'u Waaqayyoo qofa. Kanaaf raajichi Daawit faarfannaa boqonnaa 51:4 irratti Waaqayyoon akkas jedhe: Ani sitti suma qofatti cubbuu hojjedheera. Waan fuula kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Kanaafuu dhiifamni dhumaa kan Waaqayyoo qofa akka ta'e Quraanni sirratti walii gala. Suuraa 3:135 Rabbiin malee namni badee araaramu hin jiru waan jedhuuf. Kanaafuu akka Quraanaatti aangoon araarama cubbuu kennuu kan Rabbii qofa erga ta'ee raajii qofa kan ta'e namni tokko cubbuuf araara gochuu nan danda'a jedhee labsuu danda'a. Wangeela Maarqos boqonnaa 2 keessatti namni laamsha'e tokko haa fayyuuf gara Yesuusitti fidan. Deebiin Yesuus kennees gaggeessitoota amantii Waaqayyoon arrabse jedhanii akka himatan taasiseera. Lakkoofsa 5-12 irra kan jiru mee haa dubbisnu. Yesuusis yommuu amantii isaanii argetti namicha dhagni irratti du'e sanaan, gurbaa cubbuun kee siif dhiifameera jedhe. Barsiisonni seeraa tokko tokko achi taa'anii garaa isaanii keessatti namichi kun maaliif akkana dubbata? Inni Waaqa arrabsa. Waaqa tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedhanii yaadan. Yesuusis yeruma sana akka wanni isaan garaa isaanii keessatti yaadaa turan kana ta'ee hafuuraan beekee akkana jedheen: Isin maaliif waan kana yaaddu? Namicha dhagni irratti du'e kanaan cubbuun kee siif dhiifameera jechuun moo ka'ii siree kee fudhadhu deemi jechuutu salphaadha. Ani garuu akka ilmi namaa cubbuu namaaf dhiisuudhaaf lafa irratti taayitaa qabu akka beektan nan barbaada. Kanaafuu inni namicha sanaan, ani sitti nan hima, ka'ii siree kee fudhadhuutii mana kee gali jedhe. Innis ka'ee yommusuma siree isaa fudhatee utuma isaan hundinuu arganuu ba'ee deeme. Kunis hunda isaanii dinqisiisee isaanis nu tokkummaa waan akkanaa arginee hin beeknu jedhanii Waaqa jajan. The scribes correctly recognized that only God can forgive sins. Barsiisonni seeraa cubbuu dhiifama gochuu kan danda'u Waaqayyoo qofa ta'uu isaa sirriitti hubataniiru. Haa ta'u malee Yesuus inni ilma namaa jedhee of waamu yaada isaanii beekee ilmi namaa cubbuu dhiifama gochuuf lafa irratti aangoo qaba jedhee deebiseef. Sana booda mallattoo kan ta'u nama laamsha'e fayyisee Qura'aanni Rabbi qofatu aangoo qaba kan jedhu raawwatee cubbuu keenyaaf dhiifama gochuu akka danda'u agarsiise. Macaafa raajii Yoo'eel boqonnaa 3 keessatti Waaqayyo saboonni akka walitti qabamanii fi ormoota naannawa isaa jiraatan hundumaa irratti murtii kennuuf akka jiru dubbateera. Raajichi Daawit faarfannaa boqonnaa 9:7-8 kan jiru irratti akka jedhetti Waaqayyo garuu bara baraan ni mo'a. Teessoo isaas murtiidhaaf dhaabateera. Inni qajeelummaadhaan addunyaadhaaf murtii hin kenna. Quraannis suuraa 22:56-57 Rabbiin mu'minoota badhaasaa fi kaafirota adabuun addunyaa irratti akka murteessu akkas jechuudhaan dubbata. Mootummaan guyyaa san kan Allaahti. Guyyaa isaanitti hin murteessa. Isaan amananii gaggaarii hojjetan jannata qananii keessa taa'u. Isaan kafaranii keeyyattoota keenya sobsiisan warri sun adabbii jahannam kan salphisaa ta'etu isaaniif jira. Macaafa qulqulluu keessattis ta'e Quraana keessatti Waaqayyo abbaa murtii isa dhumaa akka ta'e erga dubbatee namni raajii qofa ta'e tokko namoota hundumaaf abbaa murtii isa dhumaa akka ta'e dubbachuu danda'a? Dhugumaan hin danda'u. Haa ta'u malee Yesuus Wangeela Maatiyos boqonnaa 25:31-32 irratti dubbateera. Akkas jedha: Ilmi namaa yommuu ulfina isaatiin ergamoota Waaqaa hunda wajjin dhufutti teessoo isaa kan ulfinaa irra ni taa'a. Saboonni hundinuu fuula isaa duratti walitti qabamu. Innis akkuma tikseen tokko hoolotaa fi re'oota gargar footu sana namoota gargar ni fo'a. Yesuus namoota murtaa'an gara mootummaa Waaqayyootti akka galchuu fi warra kaan immoo gara Si'oolitti akka darbatu dubbatee jira. Kun waan Waaqayyo qofti gochuu danda'u miti. Raajii qofaa namni ta'e tokko akkamitti akkasitti dubbata?
Faarfataan Daawit macaafa faarfannaa boqonnaa 31 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyoon Waaqa dhugaatii jedhee dubbateera. Quraana keessatti suuraa 22 lakkoofsa 6 irratti Allah dhugaadha jedhee dubbata. Kunis akkuma isa jalqabaa fi isa dhumaa maqaa Rabbii 99 keessaa isa tokkodha. Raajiin tokko Waaqayyo dhugaa jedhee akka of waamuutu beeku dhugaa ofiin jedhee waamuu danda'a? Jesus does in John 14 verse 6 where he says, Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yesuusis akkana jedhee deebiseef, karaa fi dhugaan jireenyis anuma. Yoo anaan ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu. Isin Musliimoota nana. Yesuus maqaa Waaqayyoo ofii isaatiif fayyadamuun isaa nama hin ajaa'ibu? Macaafni qulqulluunii fi Qura'aanni warra du'an du'aa kan kaasu Waaqayyo akka ta'e walii galu. Saamu'eel 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 6 Waaqayyo ni ajjeesa, ni fayyisa, si'oolitti gadi ni buusa, olis ni baasa jedha. Haaluma wal fakkaatuun suuraa Qura'aanaa 22 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Dhugumatti qiyaamaan dhuftuudha. Ishee keessa mamiin hin jiru. Ammas dhugumatti Rabbiin namoota awwaala keessa jiran hunda ni kaasa. Yeroo du'aa ka'uu irratti warra du'an du'aa kan kaasu Waaqayyo erga ta'ee raajiin tokko hordoftoota isaatiin warra du'an du'aa kan kaasu ana jedhee akka himu ni eegnaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 25-29 irratti Yesuus akkas jedha. Ani dhuguman isinitti hima. Yeroon warri du'an itti sagalee ilma Waaqayyoo dhaga'an tokko ni dhufa. Ammayyuu dhufeera. Warri dhaga'anis ni jiraatu. Akkuma abbaan ofii isaatiin jireenya qabu sana ilmis akkasuma akka ofuma isaatiin jireenya qabaatuuf isaaf kenneera. Sababii inni ilma namaa ta'eefis abbaan akka inni murtii kennuuf taayitaa isaaf kenneera. Kana hin dinqisiifatinaa. Sa'aatiin itti warri awwaala keessa jiran hundi sagalee isaa dhaga'an tokko ni dhufaati. Warri waan gaarii hojjetan du'aa ka'uu jireenyaatiif, warri waan hamaa hojjetan immoo du'aa ka'uu murtiitiif du'aa ni ka'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti Yesuus ofii isaatiin du'aa ka'uu jedhee yoo waamu ni argina. Du'aa ka'uu fi jireenyi ana. Namni natti amanu yoo du'e iyyuu ni jiraata jedhee labsa. Yesuus raajii qofa yoo ta'e kun Waaqayyoon arrabsuu hin ta'uu? The Quran tells us in Surah 57 verse 1, Quraanni suuraa 57 lakkoofsa 1 irratti wanti samii fi dachii keessa jiru hundi Rabbiin qulqulleesse inni injifataa ogeessa nun jedha. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyo ulfina isaa nama kamiifiyyuu akka hin qoonne yommuu dubbatu argina. Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 8 irratti ani Waaqayyo maqaan koos kanadha. Ani ulfina koo kan biraatiif galata koos waaqota tolfamuuf dabarsee hin kennu jedha. Kanaafuu namni raajii qofa ta'e tokko Waaqayyo waliin ulfinni naaf mala jechuu hin danda'u. Isa qofaas osoo hin taane biyyi lafaa osoo hin uumamin dura Waaqayyo wajjin ulfina qaba jechuun dubbachuu hin danda'u. Haa ta'u malee Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti Yesuus yaa Abbaa amma immoo ati ulfina ani utuu addunyaan hin uumamin dura si biratti qabaadhe sanaan of biratti na ulfeessi jedheera. Kun waan namni raajii qofa ta'e tokko jechuu danda'udha? In Mark 2:28, Jesus calls himself the Lord of the Sabbath. Wangeela Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 28 keessatti Yesuus ofii isaa gooftaa sanbataa jedhee yoo waamu, Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 41-45 irratti gooftaa raajii Daawit akka ta'ee fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 39-58 irratti immoo Yesuus raajii Abrahaamin argeera akka jedhe. Akkasumas Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti Yesuus mana qulqullummaa Waaqayyoo irra guddaa caalaa akka ta'e dubbachuu isaa argina. Yesuus Waaqayyo Abbaa waliin firooma guutuu ta'e akka qabuu fi kadhannaa deebisuu akka danda'u bakka hordoftoonni isaa walitti qabaman hundatti akka argamu samii fi lafa irratti aangoo akka qabuu fi bara baraan hordoftoota isaa wajjin akka jiraatu nutti himeera. Wanti Abbaan qabu hundi kan kooti jechuun labsii ajaa'ibsiisuus kennee jira. Akka Yesuus jedhuti nuti akkuma Abbaa isaa kabajnu namoonni hundinuu isa kabajuu qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 21-23 irratti akkas jedha. Akkuma abbaan warra du'an du'aa kaasee jireenya kennuuf sana ilmis akkasuma abbaa fedheef jireenya ni kenna. Abbaan eenyutti illee hin muru. Murtii hunda garuu ilmatti kenneera. Kunis akka namni hundi akkuma abbaaf ulfina kennutti ilmaafis ulfina kennuufi. Namni ilmaaf ulfina hin kennine abbaa isa ilma ergeefis ulfina hin kennu. Since one of the ways we honor the Father is by worshiping him, and since Jesus says that we have to honor the Son the same way we honor the Father, Jesus was demanding worship.
karaan abbaa itti kabajnu keessaa inni tokko isa waaqeffachuudhaan akkuma ta'e Yesuusis akkuma abbaa kabajnu ilma isaas kabajuu akka qabnu waan nutti himeef Yesuus waaqeffannaa gaafachaa ture yookiin na waaqeffadhaa jedheera jechuudha. Kanaaf hordoftoonni Yesuus isa waaqeffachuun isaanii homaa nama hin ajaa'ibsiisu. Yeroo baay'ee Yesuus erga dhalate yeroo muraasa booda yeroo tajaajila isaa du'aa ka'uu isaa booda akkasumas gara samiitti ol ba'uu isaatiin dura fi gara samii erga ol ba'ee boodallee waaqeffatamaa akka ture wangeela nutti hima. Bartuun Yesuus Toomaas wangeela Yohaannis boqonnaa 20:28 irratti gooftaa koo fi waaqayyoo koo akka jedheen ni argina. So, where did Jesus say, I am God, worship me? Kanaaf Yesuus ani waaqayyo na waaqeffadhaa kan jedhe eessatti? Akkuma ilaalle Yesuus isa jalqabaa fi isa dhumaa ifama cubbuu kan namaaf godhu abbaa murtii isa dhumaa kan ta'e dhugaa fi dhugaa ka'uu akka ta'e dubbatee jira. Yesuus osoo biyyi lafaa hin uumamin dura abbaa wajjin ulfina akka qabu gooftaa sanbataa fi kan mooticha raajii Daawit akka ta'e raajicha Abrahaam akka argee fi mana qulqullummaa waaqayyoo caalaa akka guddaa ta'e dubbatee jira. Yesuus abbaa wajjin firooma addaa qaba. Kadhannaa deebisuu ni danda'a. Bakka kamiyyuu yoo jiraatan hordoftoota isaa wajjin jira. Kanaaf lafa irrattis ta'ee samii irratti aangoo guutuu qaba. Bara baraan hordoftoota isaa wajjin jira. Akkasumas waan hundumaa irrattis abbaa qabeenyummaa qaba. Yesuus akkuma abbaan kabajamutti inni illee akka kabajamuu qabu dubbateera. Kunis waaqeffannaa dabalata. Kun hundinuu gaaffiiwwan naaf malaa namni idilee tokko gaafatu miti. Jecha raajii tokko illee miti. Isaan kun dhugumaan jecha waaqayyoo qofti naaf mala jedhee dubbachuu danda'udha. Kanaafidha kiristaanonni Yesuus waaqayyoodha jedhanii kan amananiif. Ergaa kana karaa biraadhaan irra deebi'anii hiikuun wantoota baay'ee of keessaa waan qabuuf hiriyoonni keessan warri musliimaa amma yoo Yesuus raajii qofaadha jechuu barbaadan wanti isaan cimsanii isiniin jedhan amma macaafni qulqulluun manca'eera jechuudhaan cimsanii dubbachuudha. Akka isaan hin baasuu hin dandeenyetti hiriyoota koo musliimaa quraanni kaka'umsa kunuunsaa fi aangoo macaafa qulqulluu keenyaa akka mirkaneessu viidiyoo kana isaaniif hojjedheera. Allah kiristaanonni macaafa qulqulluu qabnuun murteessuu akka qabnu nu ajajuu isaa ni hubattu. Sababni isaas macaafni qulqulluu waaqummaa Kiristoos karaa baay'eedhaan labsa. Quraanaaf bitamuu hin dandeenyu balaaleffachuun alatti.